Egaa pronunciation keenya classii saglaffaa kana keessatti jechoota ingiliffaa garaa qubee taadhaan dhumanii fi itti aansee immoo jecha you jedhu qaban akkamittiin akka faranjootaatti sirriitti akka pronounce gochuu dandeenyu waliin ilaalachuudha. Fakkeenyaaf jechoota kanneen akka get you, set you fi meet you jedhan faranjoonni akka keenyaatti get you, set you, meet you jedhanii pronounce godhanii isaan maal godhu qubee taadhumaa kana gara chaatti fudhatanii dubbisu. Fakkeenyaaf jecha get you jedhu get you, get you, get you jedhanii pronounce godhu. Kan set you jedhu ammoo set you, set you jedhanii pronounce godhu. Kan meet you jedhu ammoo meet you, meet you jedhanii pronounce godhu jechuudha. Egaa pronunciation keenya classii saglaffaa kana keessatti akkamittiin jechoota akkasii kana sirriitti akka faranjootaatti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin ilaallachuudha. Na waliin ta'a. Okay guys, baga nagaan deebitanii. Egaa pronunciation keenya classii saglaffaa kana keessatti jechoota ingiliffaa garaa qubee taadhaan dhumanii fi itti aansee immoo jecha you jedhu akkamittiin sirriitti akka faranjootaatti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin ilaalachuudha. Egaa classiin keenya irraa seera tokko qabaa. Ishee qabannaan jechoota garaa akkasii kana sirriitti pronounce gochuu ni dandeenya jechuudha. Mee seera sana ilaallee jechoota garaa fudhachaa example keessatti waliin pronounce gochaa adeemna jechuudha. Seerichis maal jedhaa? When a word ends with t, yeroo jechi tokko qubee taa jedhamuun dhumee fi and the next word is you. Kana jechuun yeroo jechi ingiliffaa kamuu tokko qubee taadhaan dhumni isaa yoo qubee taa ta'ee fi jechi itti aanu immoo the next word, jechi itti aanu yoo you ta'e maal goonaa get you, set you, meet you kan jedhu kana keessatti fakkeenyaaf qubee tii sana gara kamitti jijjiirree dubbisnaa? Gara chaatti. Ishee kana seera kana qabadhaa jechuudha. Gara chaatti pronounce goonee dubbisna jechuudha. When a word ends with t, yeroo jechi tokko qubee taadhaan dhumee jechi itti aanu immoo barreeffama keessatti jechi itti aanu sun immoo you ta'e tii dhumaa sana maal goona? Gara chaatti finnee pronounce goona jechuudha. Mee example garaa fudhannee immoo hima keessatti akkamittiin pronounce akka gochuu dandeenyu waliin haa ilaallu. The first example ishee jalqabaa maal jetti? Meet you kan jedhudha. Egaa nuti kana dura kana meet you jennee dubbisnaa. Meet you jennee dubbisnaa. Garuu faranjoonni akka keenyaa kanatti pronounce godhanii t ishee kana maal godhu? Gara chaatti fudhatanii dubbisu jechuudha. Kana akkamitti dubbisu faranjoonni? Meet t ishee kana gara chaatti, then you. Meet you kan jedhu kana meet you. Meena waliin jedhaa meet you. It was nice to meet you too, Justin. Selene, it's a pleasure to meet you. I'll meet you back at the fleet. Egaa seerri kun maal nuun jedhaa? Yeroo jechi tokko qubee taadhaan dhumee jechi itti aanu immoo yeroo you ta'u tii kana gara kamitti finnee dubbisnaa? Gara chaatti. Meena waliin jedhaa haashaa kalluu meet you jennee pronounce goona jechuudha. Mee hima tokko immoo fudhannee meet you kan jedhu kan akkamitti pronounce akka gochuu dandeenyu hima keessatti waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf it
is nice to meet you kan jedhu kanadha. Yeroo baay'ee itti fayyadamna. It is nice to meet you. Akka keenyaatti egaa faranjoonni it is nice to meet you hin jedhani. Maal godhu? It is kan jettu kun gara kamitti reduced taati yookaan contracted taati. Is kana dura classii pronunciation keenya garaa keessatti ilaallee turre. It is kan jedhu kana is meena waliin jedha. Is jennee achi booda nice to meet taa kana gara chaatti meet you jennee pronounce goone jechuudha. Meena waliin jedha. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Yookaan it is kan jedhu kana dhiistanii nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you jechuu dandeessu jechuudha. Meena waliin jedha. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Meet you. Egaa jechoota akkasii kana nuti sirriitti akka faranjootaatti pronounce gochuun maaliif nu fayyada? Inni jalqabaa akka nuti pronunciation keenya guddifannee ingiliffaa sirriitti fluently dubbachuu dandeenyudha. Inni lammaffaa immoo yeroo faranjoonni dubbatan illee akka dhageenyuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf meet you kan jedhu kana meet you kan jedhutti yoo isin pronounce gootan yeroo faranjoonni meet you jedhan illee sirriitti dhaga'uu waan dandeessaniif akkasitti isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Mee example lammaffaa immoo fudhannee ilaallu. Example 2. Example inni lammaffaa maal jedha? A very simple example. Want you kan jedhudha. Egaa want kan jedhu kun tiidhaan numti jechitti aanu immoo yuudha. Kana faranjoonni akkamitti pronounce godhu? Waan ergeedhanii booda tii kana maal goona? Gara chaatti jira then you. Want you jedhanii pronounce godhachuudha. Nuti jecha kana dura want you ennee fayyadamaa turre. Kana booda garuu want you ennee haasaa keenya keessatti gara chaatti finnee dubbachuu qabna jechuudha. I want you to disappear. Disappear? I want you to disappear. Disappear? I want you to disappear. I want you to disappear. I want you to disappear. But I want you to know that. But I want you to know that. But I want you to know that. Egaa mee example tokko immoo want you kan jedhu kana irratti hima yookaan sentensii takkan isinii kenna. Fakkeenyaaf I want you to be my friend. Fakkeenyaaf akka ati hiriyaa koo taatuun barbaada kan jedhutti kama. I want you to be my friend jedhanii faranjoonni akka keenyaatti want you kan jedhu kana maal godhu? Want you godhu. I want you to be my friend. I want you to be my friend. Meena waliin jedha. I want you to be my friend. Yeroo xiqqoo speed keessan dabaltan immoo I want you to be my friend. I want you to be my friend. I want you to be my friend jedhanii pronounce waan godhaniif want plus you kan jedhu kanas want you jedhanii pronounce godhu. Isinis akkas jettanii kana booda pronounce gochuu qabdu jechuudha. Mee example sadaffaa immoo isiniifan dabala akka sirriitti pronunciation classii saglaffaa kana isinii galuuf jechuudha. Isheenis maal jetti? Let plus you kan jedhudha. Very simple example. Let plus you kan letiin kun tiidhaan numti jechitti aanu immoo yuudha. So maal goona? Let jenne cha then you ta'a. So let you kan jedhu isaa maal jedhu? Let you meena waliin jedha. Let you jedhanii pronounce godhachuudha. That's why Sapper let you kill him.
That's why supper let you kill him. That's why supper let you kill him. Mee example tokko hima keessatti immoo waliin haa ilaallu. I will not let you down. Kan jedhudha. I will not let you down. Fakkeenya jedhudha. Let you kan jedhu kana egaa akkuma kana dura isiniin jedhe let you jedhanii fayyadamu. I will not let you down. Isheen kunis gara kamitti contracted taati. Contraction formii will notiin won't. Won't kan jedhutti contracted taati. Let you kan jedhu immoo let plus you kan jedhu kana immoo let you jennee dubbisna. So I won't let you down. I won't let you down. Meen waliin jedha. I won't let you down. I won't let you down enne akkasitti sirriitti pronounce gochuu qabna jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jecha tiidhaan dhumee kan itti aanu immoo you yoo ta'e kana booda akkamitti pronounce goote jechuudha. Tii sana gara chaatti fiddanii meet you, want you, let you ettanii akkasitti akka faranjootaatti sirriitti pronounce gochuu qabda jechuudha. Will not kan jettu kun immoo contraction formii ishee won't kan jedhudha. Meen waliin jedha. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down jettanii pronounce gochuu qabda jechuudha. Na waliin ta'a. Okay, egaa hordoftoota keenya pronunciationiin kilaasii saglaffaa kun walumaa galatti maal nuun jedha. Jechoota tiidhaan dhuman itti aanee yoo yuun dhufte tii sana gara kamitti dubbisna jenne gara chaatti. Gara chaatti dubbisna. Exampleedhaaf akka isinii ta'u jechoota tiidhaan dhuman lakkoofsaan kan 8 ta'an isinii filadheen jira. Egaa ingiliffa keessa jechoota tiidhaan dhuman kan yuu fudhatan garaa baay'eetu jiru. Ani kana akka exampleef nu ta'utti fudhadhe. Warreen kaan immoo ofii keessanii fudhadhaatii shaakalaa irra deebi'aatii pronounce gochuu shaakalaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenya nu ta'utti set you kan jedhu nuti set you jennee dubbisna. Get you kan jedhu get you. That you kan jedhu that you. Select you kan jedhu select you jennee dubbisna. Faranjoonni garuu akkasitti hin dubbisanii. Tii kana walumaa galatti maal godhu gara chaatti jijjiiru jechuudha. Akkuma nuti seera pronunciation keenya saglaffaa keessatti barannetti jechuudha. So meena waliin jedha set you, set you, set you, get you, get you, get you, that you, that you, that you, select you, select you, select you, text you, text you, text you, send you, send you, send you, beat you, beat you, beat you, at you, at you, at you jedhanii pronounce godhu. So kana booda yoo jechi tokko qubee taadhaan dhume jechi itti aanu immoo yoo ta'e akkasittiin dubbisuu qabna. Akkasittiin pronounce goone haasaa keenya keessatti illee fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo akka faranjootaatti sirriitti pronounce gochaa dubbachuu barbaanne. Jecha set you jedhu kanaaf example kennuu dandeenya. Fakkeenyaaf the law will set you free. The law will set you free. Meena waliin jedha. The law will set you free. Kan jedhu kennuu dandeenya. Seerri bilisa si baasa akka jechuuti. Get you, get you. Meena waliin jedha. Get you kan jedhu kanaafis example fakkeenyaaf what can I get you? What can I get you? Maal si fide yookaan maal si kennu akka jechuuti. Mana nyaataatti fakkeenyaaf waitariin tokko dhufee what can I get you yoo jedhe maal si fide akka jechuuti. Get you, get you. That you kan jedhuuf amma fakkeenyaaf statue sunsida akka jechuuti. Nama wayii argitanii dukkana keessatti fakkeenyaaf yoo ta'e hiriyaa keessan sidhamoo akka jechuuf yoo barbaadan statue jettanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. That you. Select you kan jedhuuf fakkeenya they will select you. Akka bakka bu'aatti yookaan akka nama dorgomaa ta'e tokkotti si filatu akka jechuuti. Text you. Mee fakkeenya tokko fudhannu text you kan jedhu kanaaf I will text you as soon as I get home. Battaluma mana ga'etti
siifan barreessa yookaan tekstiin sii godha message akka jechuuti. I'll text you as soon as I get home. Meena waliin jedha. I'll text you as soon as I get home. So akkasitti fakkeenya fudhachaa shaakaluu qabda jechuudha. Send you kan jedhu kanaaf I have sent you my account number. I have sent you my account number. Meena waliin jedha. I have sent you an account number. So sent you. Beat you kan jedhuuf ammoo I'll beat you the days. I'll beat you the days. Haga duututtiin sidhaa yookaan sirkutaa akka jechuuti. I'll beat you the days. I will beat you the days. I will kan jettu kun I'll gara jedhutti contracted taati yookaan reduced taati. So I'll beat you the days. I'll beat you the days. Jennee pronounce goona. Achuu kan jedhuuf immoo why did she look at you like that? Isheen maaliif akkasitti si agarte akka jechuuti. Yookaan maaliif akkasitti si ilaalte akka jechuuti. Why did she look at you like that? She look at you like that. So jechoota garaa garaa kana himoota adda addaa keessatti fayyadamtanii akkamitti akka pronounce ta'u shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Taa gara chaatti fiddanii meena waliin jedha haa shaakaluu jechoota 8 kana yoo pronounce gochuu dandeessan jechoota kaan ofii keessanii fudhattanii hima garaa garaa keessatti shaakaluu waan dandeessaniif mee al tokko waliin haa jennu. Set you, get you, touch you, select you, text you, send you, beat you, at you. Egaa tii kana hunda gara chaatti finneetii kan dubbisne example himoota 8 kanan isinii fudhadhe isin immoo baay'ee isaa fudhattanii shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kilaasii pronunciationii saglaffaa kana keessatti jechi tokko yoo tiidhaan dhumee fi jechi itti aanu immoo yoo yuu ta'e taasana gara chaatti fudhannee dubbisnee pronunciationii keenya akka faranjootaatti guddifachuu ni dandeenya jechuudha. Hordoftoota chaanala keenya egaa pronunciationii keenya kilaasii saglaffaa kana kanumaan goolabnaa. Namoonni viidiyoo barumsaa kana agartanii garuu chaanala EFO Tube jedhu kana subscribe goonee jiraattan please don't forget to subscribe. Hiriyoota keessan barumsa kana barachuu fedhanii fi ingiliffaa baruu barbaadan please invite godhaa gara chaanala kanatti subscribe godhanii isaanillee akka hordofaniif jechuudha. Egaa haga pronunciationii keenya kilaasii kurnaffaatti wal agarruutti barnoota pronunciationii keenya kilaasii saglaffaa kana keessatti barattan irra deddeebi'aatii shaakalaa himoota keessatti itti fayyadamaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala nuu kaa'aa. Akkuma agarreen gaaffii keessaniif deebii dandeenyu isinii kennaa. Wal barsiisaa waliin deemna jechuudha. So haga pronunciationii keenya kilaasii kurnaffaatti yeroo gaarii qabadhaa. As always, take care.